akkam jirtu har'as wanta haaraa asti ilaalla wajjiniini yaa waanuma xiqqoo wajjiniin ilaallu isin immoo qaana caala akka babal'istan ilaaltan waan barbaaduuf malee waan biraaf miti amma Canva akkamitti akka gallu ilaalleera amma diizaayinoota baay'ee as keessatti kunoo hojjechuu yaaleera diizaayinoota kanammoo eessatanii maali faayidaan isaa YouTube keenya bareechuu irratti hojii keenya bareechuu irratti waan baay'ee irratti akkamitti akka nu gargaaraa jiru yaa kana duras nitti agarsiiseera amma immoo ani badaas intana miti garuu isin ana caala akka hojjettaniif yaada ka'umsa akka ta'uufi Gabaa online tokkoona kana sign up eega gootanii booddee amma as Canva irratti wanta hojjenne sana asitti immoo gabaa qaba online dha fiber empty as keessatti amma fakkeenyaaf YouTube thumbnail designing amma namoota baay'ee asirratti hojjechaa jira kun argitanii ani edit amma Canva irratti of shaakalsisne I will create akkasitti hojjechuun hin danda'a jedhee kuno ammanaan namoota ammanaa birrii ammanaatti ምናምን hojjedheera jedha anamma yaalii godheeraanis ani yaaliin godhe akkasumatti yaalii booddee isiniif ibsuudhaaf jedheeni malee badaa antanaasaa keessa galuu antanaan jedhu garuu isti wanta haaraa waan ta'eef anis isinis yaa bakka jirutti carraa qabnuun fayyadamne odoo beeknii kan jedhuudhaaf yaa kun argitanii isan qano footoo kee gashee ምናምን ጀና ዋናን jedhame sana ammatee kuno of ibsio guide chat gpt fayyadameen kuno kan akkasii hojjechuu gana waanan barbaaduuf maallaan deettaayina kuno akkasitti of ibseedhe ingiliffa nina keeninaan animo asitti post godhe waanan danda'u qooqan danda'u kana fakkaata amma kanan dhiyeesse kuno amma sakana kuno asitti silaala maalinni ani yaa kuno Christ is for you kan jedhudha love peace and joy kana hojjedhe hundumaa asirratti agarsiisuu yaaleera kanammoo gatii isaa ምናምን asumatti amuma gaafatamu shaakalaan ture malee ani bada antanaasaa miti yaa copy paste dha isaan dura achi keessa jiran san ilaaleen as keessatti immoo yaa edit godheen akka antana jedhutti kunoo ishee kanas love peace and joy kan jettu kunoo YouTube template dha kun immoo artificial intelligence chat gpt kana hojii keenya irratti nu fayyada sajjenya researchota adda addaa irratti yaa wanta nurraa fagoo ta'e wanti baay'ee waan jiruuf nuuf waan gaariitiin akkamitti itti fayyadamuu dandeenya isa jedhu waan hojjedheef asirratti namoonni barbaadan jiraatan akkasitti akka antanaan business cards qopheesseen ture kun YouTube template dha business cardin sunimo kono asirra jirti kono business cardota kun hundumtuu ngidaa achitti diizaayinii keessatti hojjetama karaa akkasiitiin hojjetamuu hin danda'ama kanarratti amma fakkeenyaaf afaan amaariffaa fi oromiffaa waan fayyadamuuf nan danda'a hoggaan jedhu insaan ingiliffa qofa waan fayyadamaniif ani asirratti chat gpt dhaan afaan amaariffaa akka dabalee hojjetu kuno namoonni akkasitti hoggalaalaan yaa Itoophiyaa keessa warri jiran addunyaa irratti waan ta'eef gawaansaa kan biyya isaanii akka ta'e akka hubataniif dafanii akka ilaalaniif jedheeni
kanan kan fayyadame yaw gabaarratti filannoo biraa akka jiru akka beekanii fi kunoo business cardin keenya akka